Gami gadin karaba ke sabate wan argatte mati yo gargarte kate jiro fi jorakin antitate herumte bulti sira bachum fagate kanara kumaye mulatu adate umrin gate rakini dachate tate dubbin kun ibdu tanan dubbanne ya rabbi gargar sake بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وبلونك يا خان إسلاما أرجتن رادي ماجرو واي أبو معاذ حواسا بيا أربا كرتي أربسي دبرتي نو أربسي تجاني نمو دي ماجر واي سنكافة دجركية متى دورين الراسوات الرس waa'ee fuudhaa fi heerumaa irraa gartee maal namni fuudha irraa baqataa jaamtee ustaadoota awwal faawjis mana isaanii duuba gartee mee waa isin gaafadha namni viidiyoo san waan haasawine sana hunda hordofe jirtani rabbiin isin ragaadha guyyaa qiyaamaadha guyyaa gartee yooma tashhadu guyyaa ragaa isin rabbaatu arrabni kun ragaa isin rabbaatu qaamni keessan ragaa harki ijjitu ragaa isin rabbaatu dhufa viidiyoo gartee daqiiqaa 20 ol haasawame san dhaggeeffattan moo يعني قرت أنا مجرمين ده خنا لقيفتن جرك يعني ربنا سبحانه وتعالى وانجو وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أبو فين كلام تقولوا دوت أرفق أبي سنفيده وفي قدة وان سنقرته مرتي رانك كي سنتي مالي وان دبتنا جر ربنا سبحانه وتعالى جرنا والرهاسة والرافس سنيس هما وان فيديو سنت في الرهاسة يتاني اسم دقيم يجوا أنسان قف الناسين مثلا الراس نربسو بروس نربسو وان جرو وان أرجع من رادو بتشون يعني قرتي وان أكا أمانتي تساكاداتي وان نمر أورغان جرت وان دقي سيفي وان أرغتي وان ديما جرتو كانوا مدوري رئيسين بيتن جرنا أكم جريسين إبسنا يا جركين وان جرو تكا وان أكنا جرجانيو دبتاتي ديفهم نمر فانتوين دندرون فا كتا فانتوين حواسا خين عامي قولي كريستاناس بنتيس أرثوذكسيس واقفتاس ولو ما قالت خبيجة باكس يكون واحد دون ساعة لمي بروم ساميا اللي قرتي يعني دبي jireenya bajiruu bareedduus dhabee maatii horachuus gariin itti mijjaa'uu diddee mushkila adda addaa keessa jira jeen haasawe mana adda addaatitti kan uummanni tiktook raasa'u dhaqee waan jeefa irra deebi'ee haasaweef kanumaa dubbiin jedhamniin fudhatan galtiif nama hedduutu gartee eega waan adda addaa viidiyoo biraatillee kacaccirame arkan dubbiin galtee fi dhiifama na gaafate jiran kan gartee kana keessa dhiifama hawaasa gaafadhu jedhus baay'eedha gartee kon lolus baay'ee kan na deeggarus baay'ee kan na arrabsus kan na baarus kan eebbisuus baga jiraate kun hundi ani dubbadde karaa biraatitti gartee isinii dhufe ergaa isin dhufte san irratti dubbii deebistan baga jettan gartee ani yoon nama dhuunfaadhaa tuqe gartee maqaa moggaase aboloo akkanaa jee gartee san yoomiyyuu gartee dhiifama gaafachuun dirqamammoo jirana nama arrabsuun arra qofan eegale namni gartee waa hedduu mootummaa dillummaan arra gartee dhiifama gaafatu jedhu kunis ummatuma gartee tokkoffaa gartee arraba daangaa tarkaanfatu ummatuma nuti isaan gorsuu turre waan je'e kana keessatti warri isin feemasoo ta'ettaniin warri sooshaal miidiyaatu waan muttafaqa waan itti walii gallee waliin isaanu mana isaaniitti illee dubbatan dhufanii na bira illee dubbatan jechuudha gartee jiran ka arrallee gabbee namni waan kana hin jira maa if shakkitanii wayaan uffadhetan waan firratti shakke gartee yoo ati waan san gabbee jara keenya waa dubbata gartee rabbiin isiniif haa dhiisu tiyyaan isin hin qabinan ani dhiifamaan isinii godha isinoo dhiifama akkamiin na gaafattan osoo nan jiru ani hin duune addunyaa kanarraan jira hin boqonne maan han gaafattanii dhuftanii jara keenya gariin faan jara keenya ani na dhibaa qiqatan subhaanallah nama waa beeku jedhanii ustaadoota jedhanii gariin faan waan hin taane yeroo gadi gabbee dubbatu haqiqatan nama dhibaa rabbi hunda keenyaa nu haa qaceelchu an ummata kanaaf sagalee ta'us durirraa gartee saniif biyyi lafaa hundi qulqullumi jara keenya ani ma biyyuma Ameerikaa qofarraa hin dubbanne yoo jedhan shari'aan kitaabni akkas jedhe isin jiru waanuma dhageen waan argan asittis ni dubbanna lafarratti sooshaal miidiyaa irrattis ni dubbanna mata isin haa godhu baatuma ramadaana dheengadda waliin soomannee arra kaanee sooshaal miidiyaa yoo girgireessatan waan haaraa kun ajanda ammas isin ba'ee jira eenyu tokko waadha mana isaa ulfa qabdu qullaa garaarraa halqabee sooshaal miidiyaa irraa kanatti dabaranii jiran kan hin argaa jiru kan hin fuulleeffatu gara gandummaa yaa'u jirtanii jira keenya baay'een joolleen gartee gadi baatee narra duuluu jirtus ayinoo kutaa kamii gartee joolleen gartee silaa durriyyeedha jennuun joolleen silaa amantii biraa qaba jennuun baga nu gorsitee waan kana jechuu jiran baga dubbattee maa jara keenya gartee biyya arabaa tana keessa hayyuu jiraan jee beekaa jira eenyu jira kan nu balleesse qubaan muraasaan lakkaawamaan jee gartee
oo bakka moo ejji dalagamutti hin jirtu biyya sanitti ijaazaan deemutti hin jirtu jedhan namni wal saaxilutti hin jiru jedhan viidiyoo qullaa wal baasee haadha manaa ofii akka godhu jaalallee je'e namni akka godhu ilmoo dubaalaa keessa gataramaa jirtu kan isin maxxansaa jirtan halkan guyyaa irraa soitan gartee ulfa akkanatti baadhatte dogoggoraan jettee kun haa gargaara eenyu godha jedhanii asirra gayyaatu eenyu qabeenya akkana godhettee gayyaatee namni asirratti waa jechuu jiru viidiyoo kana waraabbatee kana godhe sheekh Anwaar akkana godha akkana jettee kan as guutee numan jiru kanumaa miti maal balleessa bumaaz ani jecha dhiisii hadiisaa fi quraana lallachaatiin dubbadha luqaan afaan loqodaan dubbadhullee kutaa kanatti gartee akkamitti dubbatama akkamitti jechuu kun safuu fi gartee waan gartee addaa ofirraa lalaatiin dubbanitti ammallee gartee ijoolleen biyya arabaa dahaba miti warqee miti yonjee kanaan maayif gartee gaachana godhattan waa hedduu gootanii kana gooneetu ajiraattu waan kanaan dubbatinaa jechuudha wallahi gartee maal jettaniin garii maal naan jaanu in gabaabsite akka itti dubbannu dhabnee kan joosuma jira kun waan jiraate jira keenya aniin arrabsine dhuunfaa gartee nama addaatitti sin xuyne waanuma jiru waan dhagehe waan arge viidiyoolee arginu asirra yaadu dubbanne hundan jenne jara keenya hundan jenne jara keenya maa keessatti galchitan rabbi rahmata isinaa godhu yoo biyya takkatti amma Minisoota tana waa tahan balaan konkolaataa takka dachiin waasa soote asii waasa soanye maqaa biyya tanaa moggaasee haasaa hundi dirqama biyya sanirraa waan ol burqu waan deemaa jiru waan isin argitan sheekhaa baalee bira takka dhayxee barda sagaggaalummaa itti godhee gartee duurumaan irraa fuudhe saniin yeroo muka biraatiin yeroo mettee gaafattus eeysaay asiina biraa jedhan sheekh Anwaar mataa dhukkubsite jara keenya 199 eeysa jiran rabbi rahmata isiniif haa godhu saniif Ori manguddoo jaartanis abummaas dhiifama akkana jechuu qaba dhiifamni kabaja nama godha nan xiqqeessu darajaati ol kaasa malee maal balleessa kana keessatti inni dhuunfa nagaafachuu barbaadu footootti nagaafadhu tiktok irraan jira achi booda gartee bakka akkasiiti ayyee sab qolleessaan arraba akkasana ta'e dhiifamaan jedha waan gartee dubbadhe irratti waan nadaamaa kan qabu jara kan haqiqatan hin qabu gartee ani biyya tana keessa namni gartee yoo namni hin fuune waggaa 8-9 akkanumatti taa'u nyaateetuma dhugee taa'u gartee ni sinnee rumne ni sin fuune akkanumatti taa'u bishaan eessaan gartee karaa halaaliin baasuu jira moo karaa min baasuu jira kun way fihi wamaa fihi je namni gartee biyya ofii tara baadiyyaa irraa bahee biyyaan baatan amma 8-9 jiraate akkasuma ganda sanii yoo deebi'e kunis rakkina gartee je rakkina jiran ofirraa hin jijjiirree maatii irraa hin jijjiirre qabamee hidhamee booletti yoo kan achi ganda sanii deebi'e mas harka nama jala qabatu taate biyya irraa dhufetti rakkisaadha kun jara keenyaan je gartee mee maal godhu jirtanii amata 8-9 nama numa dalaydanii sadaqadhu irraa namuunuma sadaqadhu maa sadaqumatti gartee waan wantaani siyaasatti eenyu gargaarsin je lubbuu tee jireenya kee mustaqbala kee fuuldura kee maatii tee haadhaaf abbaa kee ilmaan kee too tahariiba warra deeman keessaas waa hedduu mudatee je jara gaafadha warra xayyaaraan dhufee miti gartee biyyuma tana malee jira hin jira keenya waan bira gartee dubartii 8-4-5 olii qabee akka haadha manaa godhatee waan jiru waanuma isin asirratti halkanii guyyaa haasoo ittanii jira keenya waa'ee manfo'aa gartee dachii cufanutti haasawa turtan feesbuuk irraa gaastanii jara keenya maaloo lammii maali rabbiin sodaattanii hedduu arrabsitan ijoolleen gartee asumarratti ulamaa hedduu xiqqeessitan sheekh Amiin Ibrootiis numa arrabsitan raayyaa abbaa wancaatiis sheekh Alii Jimmaatis akkas godhuu turtan eenyutis ulamaa'ii aktiivistootaas artistiis kan bosona keessa isinii qabsaa'us kan masaraa keessa jirus kan sooshaal miidiyaa irra jirus aktiivistootaas gaazexeessootaas sheekanii ustaazotaas dhukkarraa kaasaa turtan abboo suuraa meeqa biratti hiitanii inni qabrii jiru hafuura isin irraan fudhatu jiran inni asirraa waa isin barsiisus inni eenyu sagalee isinii ta'us jara keenya laa hawla walaa quwwata illaa billah namni gartee silaa warri waa beeku faan warri ustaada sheeka jedhanii waa bayyanata waa hubata jira nama na beeku sanuu nama halkanii guyyaa wal dubban jawwaala kiyya qabu kanan gaafa naganuma gabbehee waan argarraa haasa'u gartee baga viidiyoo irratti haasa'ite maashaallah maa shari'aan akkasiin jetti yoo waan akkasitti dhufte fatabayyanuun hin jirtu jiran fatabayyanu aqlii tana fayyadamuun dirqama keenya jira keenya abumaas hin dogoggoruu jettanii yoo yaaddan hin ta'u arraasni hin dogoggora boruus iftaanis hin dogoggora maal balleessa kana keessatti eenyuun arrabsa jira keenya arrabsin biyya san jiraattaniif hunda keessan hin jenne muraasaan je akkuma asheeda keessa muraasni jirutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashiita birraa kabajamoo abumaas
السلام عليكم كم جرتن فيا موز نمان دبا ميغا نمان جراب شير بودن سدف انجردادا في امدي والكيسة فجافني كنو واولي نانو ولا اللي مچاوما ونكا مچي فرشوت الرمچي ولا لما تفكتو مچي فرشوت الرمچي ولا لما كمل فكتو مالي فكا ولا لما دا بكا قدو كنني بيكم صف بكا تكوكا كنن ايروناو نافين قلو سبني قدام بيكم صف بكا قدا كنو قبا مالي ولا لما دا بكا إذا كان في مو سولوشين كني نيتشو بروبليما كناف akka malee saayikolojiin isaanii waggaa 100 waan hidhameef saayikoloojii kana beekumsaan yeroo hiikamuu danda'uudha qaban. Yoo hiikamuu baatan mana manatti ilmoo isaaniitti yoo hiikamuu baatan sabni kun akka malee rakkisaadha. Egereen fuula isaa duraa'u. Ilma isaaniitiifis hedduu rakkisaadha. Akkasumattis dargaggoo fi shamarran kabajamtuu tan kiristaanaa tan muslimaa tan waaqeffataa addunyaa tana gubbaa irratti kaayyoo fi galmaan gahachuudhaaf oliif gad kaattu dhugaa barbaaddataaf addunyaa irra facaati lubbuun akka feetu dhabde hamma akka feetu argattu deemsarraa gad hin boqottu isin numa deemti. Duuba rabbiin duniyaa irrattis boqonnaa isiniin malu qabrii teessanittis boqonnaa isiniin malu isin haa boqochiisu yeroo jiru maqaa rabbii isin uume kan isin ajjeesee isin kaasuuni. Yoo raftan sirritti rafa. Yoo dammeeytan sirritti dammaqa. Baaraguun dammaquudhaa miti dunququudha jedhamti. Laala. Yoo raftan sirritti rafa. Yoo dammeeytan sirritti dammaqa. Baaraguun dammaquun ja'amtu dammaquun baaraguun ja'amtu dunququudha jedhamti. Harkatu miila dhiqa malee miilli harkan dhiqu. Arsii Baale Wallagga Shawaa Tuulama jechuun siif waan salphaa tokko anaaf garuu marrimaan kana walitti na laaqama. Ibiddan fitti qabsiisuuf barbaada. Wareegama waan kanatti kafalame. Maqaa ukaasuun barbaadu silaa akka jannata biyya Ingiliz kanaan jannata nan keessa jiru kanaan waa'ee uummata kanaa maqaa kaasuun barbaadu. Cimina kiyya kanaan hin beeka biyya tana keessa taa'ee 24 hours waa'ee uummata kanaa dhiphachuu. Obboleessa. Hai. Sababiitu nama raffisaa bara. Yoo sabni kekkaa gara qabaate raftaa bara akka namatti yoo yaadde gaa. Akka nan jiru kana kan jechuu dandeessu. Akka namatti yoo yaadde ulaagaa namummaa guutte qofa. Ulaagaa dhiirummaa yoo guutte qofa. Firii osoo hin taane sammuu kan kee farrasi jeeliin bireen wash godhuudhaan farrazamte sammuun rifeensa osoo hin taane. Ilaalchi kee osoo sin ajjeesin dura jijjiiru uffata kan kee osoo hin taane osoo sirratti hin xurooyin uffanni sirratti haa xuraa'u. Ilaalchi si keessa jiru badaan osoo sin ajjeeru badaan osoo sin ajjeesin daddafee ajjeesi.
Ifkeessatti. Siinjaa beekumsa siinjaa afaan Oromooti. Beekan boonee dubbataa bar beekumsa. Beekumsa karaa biitii bar. Barummaa siin karaasi sen karaatu, Quraana siin karaasi sen karaatu, qeensummaa siin karaasi sen karaatu. Afaan Oromoo siin karaasi sen karaatu. I don't know. Gosa siin karaasi sen karaatu. Ajenduma gaa wallaalummaadhaa fudhattee miti tiitichaa. Tiiticha hoogganaa. Tiiticha kannisni bar. Tiiticha hoogganaa godhate. Tiiticha bar. Kannisni tiiticha hoogganaa godhate. Ajenduma hin jirre gafarsuma. Leenca hoogganuuf ifiimmoo wala gafarsi kun. Obboleessaatu obboleessa miiraa irratti ajjeese tanaaf nama uummata. Ilmaatu abbaa ajjeese haadha ajjeese. Jaarsaatu jaartii ajjeese. Jaartiitu jaarsa ajjeese. Tanaaf dallansuun tun dhuftee dhaloonni dhame. Tanammoo ta'uu hubachuudhaan rabbi nu araarama. Tanaatu abaar buuse, haasidummaa buuse, kokkootamuu buuse. Haasidummaa buuse. Namni gosaan hoggaa wal qoodu bar. Gosaan jaaramuun durumaa jaaramuudha. Gosti hundi damiina mataa sii qabdi. Gosaan wal nyaachuun immoo hin jirtu seera Oromootii miti. Seera gartee diinni Oromoo irra baasee malee. Wayi. Gosaan jaaramee walitti dhufee waliin nyaata kaa namni wayi. Amaaraa wajjin nyaachuu jiraatti kee hojii guraa kee hojii. Biyya teenya keessaa maali? Wayi. Maali yoo? Haasidummaan hoggaa baay'eetti kan isin goote. Dhukkubni haasidummaa kun hangam isinirraan bahinitti bakka takkatti hin toltanis. Kam Oromoon dhukkubni haasidummaa kun kan gartee ija guddoo sharrii walii ilaaltaniin eebii walii ilaaltaniin tana hanga if hin jaamsinitti. Hanga ija khayriidhaan walii ilaaltaniin hin banatinitti. Wallahi gar tokkoon dhayitan kubbuma girgiddaa dhooyite as deebitu gooliin taatan akhirattis duniyaatti. Yaadatti xiqqishaan haasawin haa qabu. Waan gurguddaa sadarkaa addunyaa irratti ittiin daldalattaniin haasawaa qabu. Waan negatiif haasawaan oolin haa qabu. Miidiyaa kana gubbaa